هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكن بستان نجاما فيا جبتو الحمد لله وجراتن ada masalah page kanaaf page kun gartee waan hunda'u ophii hunda xumurate jira asin bashannansiisu waatu drama garagara waan gaggabaatu daqiiqaa lama sadii waan isin lakkaa'u miti waan isin fachiisu miti gartee waan illeen isin dabbaru miti jechuudha waan itti shahshah jettee itti bashannansiisu bohaartanii san booda ofirraa jettan yeroo jikeessan kanaaf qophii xumurreerra kanaafuu naman qabu peejiin kun amma dura duwwaadha waan kuno asuma jira qeerroo page kan jedhee jiru kanaafuu affeeramtaniirtan ilmaan oromoo addunyaa kanarra jirtan hundi keessan subscribe share like yookaan immoo surprise godhaati waliin ga'a yaa guddifadhaa ka keessanii maal taatansa kan warra habashaa ilaalaan majirraanii kanaafuu isiniin jedha guddifadhaa itti affeeramtanii jirtanii kanumaan sirba kana xiqqoo isin affeereetiin san booda ni sirbicha qaba moo isin qayyam naannoo saawwan hin jaalladha kunillee baay'ee bareedaadha sirba isaa naxalaa zeemaas jedhan sana sirba qeenxee kan inni yeroo jalqabaatiif hojjete sirba bareedaa haalaan namatti toludha mucaa kana baay'ee tokko sirbi isaa tolaa jechuudha kan hunda isaa guuttateedha waan irraa nama dabbaru hin qabu kana affeeramtaniirtan gadee waan hafiidhan reebanii buqqisan bakkuma garaa koo salaaleetti okay akasi galatoomaa affeeramuu keessaniif kanaafuu yeroo biraattis viidiyoo gaggabaabaadhaan walitti deebinaa amma booda tokko illee jalqabaa garuu peejii kana guddistan malee akkatti yaa namni ilaaleetti bashannanu yoo jiraate malee akkanumaan gartee waa hojjechuun hin cimaa kanaaf aamilee nu ta'a nu jajjabeessaa galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa oromoo koo bakka jirtan hundatti addunyaa kanarratti jechuudha bakka jirtan maratti rabbiin isin wajjin haa jiraatu rabbiin isin ateeksu anis rabbiif jecha isin jaalladha isinis akkasuma akka rabbiif jecha na jaallatan abdii guutuun qabaa thank you very much isin jaalladha